عليكم ورحمة الله وبركاته جالتم توتا في ارتوت تخني بقى نجاح نودن سنجي تاخنو غا رلي جما خيسن دون جرا خنا راغا ونين غرتي اران تنا جما خيسن ندي بيسي وان غرتي سي كومنتي جلتي نومي تكو تكو غرتي كومنتي غرتي نعبر ريسيتني سنيفين جما خيسن دوف خنا اران تنا غا كلن مالي كومنتي ونن تبر ريسينه مالي جما خينيا دوف يجون كيسن غا isinillee ngaa warreen gartee komantii ajalatti barreessitan komantii teessan guutuu gartee dubbisee arra deebisaa jiru qabdee dhufe kanarraa egaa komantii hunda osoo deebisuun ta'in komantii takka gartee baay'ee takka garaana nyaattee baay'ee takka jechuudha wallaahi anilleen jechuudha waan hin gartee dubbadhu waan hin gartee dhiisullee jechuudha uumaan dubbadhuun oolaa jettee hanga ammaan tanaa komantiilee dubbisullee anillee mataa kiyyaafuu itti ibsu taatee ofirraa dhalgee itti dhiise. Karena ramo warren gartee hordoftoota keenya ta'an dhugaadhaa wallaahi warreen nama gaafatan illee baay'ee takka kan jiran illee ni jiran baay'ee takka galatoomanii kanarraa ammoo bakka jirtanitti du'aadhaan nu bira dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isin jenna. Ammoo wanni nan qabadhee isiniif dhufe maali jechuun keessan gaa akkuma gartee awwal isiniif kaase wanni qabadhee isiniif dhufe hordoftoota keenya asumaanuu aanee jaalalaa ammaasitti aansuudhaan gadaa ni beektanii. Gadaatu ni beektan jechuudha. Ammas akkasuma arafeetu akkasuma ammas feeruza ni beektanii. Kanarraa egaa maali isaan eessa batanii eessatti dhabamanii killee yaaniiti komantii jalanaaf ka'anii. Kanarraa egaa ammoo waan kana hunda egaa waan gartee isin komantii jalatti na barreessitanii na gaafattan an isiniif hin deebisa jeetiin gama keessan dhufe. Karena raga asumaanuu gaa mee warreen gartee viidiyoo tanaa gartee hanga amma nafaan turtan subscribe like share godhaatii nama hedduun biraan gaadha akka nama birallee geesse namni yoo waan birallee walii godhuu dadhabee du'aallee walii godhu waan bareedaadha jeeti yaada nama gartee duraan social media kanarra beeknu arraan tana yoo biraa gartee gara inni nu biraa qote hin gaafanne hin iyyafanne baay'ee takka wallaahi nama rakkisa. Kanarraa ammoo dhugaa namni tokko nama gartee duraan ol beesinatti himatu dire isisan inni sun booda eessaan sun eessatti booda aananii jettanii warreen gaafatanillee ni jiranii kan gaafatanillee ni jira. Kanarraa ammoo yuutuubarrii yaman keessaafuu tokkolleen ol ba'anii maaliif aaneen sun maal keessa jira maaliif isa mudatee ja'anii namni dubbatillee hin jiru hanga ammaan tanaa maaliif namni kun egaa nama gartee jechuudha duraan rakkoo keessa ture. Rakkoo san keessa inni sunoo eessatti boodaane hiyyaafatuun hin jiru nama kana gaafatuun hin jiru namni kun karaa hanguuti. Egaa namni jiru beekadha namarraa gartee waa hin dhabamu yoonii fi gartee egaa rakkoon jabduu isa mudatti malee. Kanarraan waan gartee jechuudha kana hunda isiniif deebisa jeetiin arraan tana gama keessan dhufe kanarraa gaammoo isin akka gartee namni hundi dhaga'u akka nama gartee Oromoo guutuu bira geessu share godhaatii laayikii godhaa nama biraan kaan isin ija Oromootiyaa. Warreen gartee hin dhaga'inillee asumaan akka dhageessan dhaamsa kiyyaan isin jaaqilleen ammoo ani gaa dhugaadhaa waan gartee amma dura namootatti illee ni beekanii kanarraa ammoo kana hunda gartee kanneen hin dubbatin jechuudha asiin nagee waan gartee hedduutu jechuudha narra ga'ee kanarraa egaa gaafa san keessatti ol ba'ee aaneen waan akkanaa ta'ee jee gartee dubbatuun ni beekanii naaf hin mijoonni arra immoo hogguman gartee jechuudha. Gama keessan gaa isinillee komentii barreessitanii naga gaafataniin isiniif hima jeetiin dhufe maaliif egaa namni kun beekadhu gaa duraan ni beektan isinilleen ammoo gaafii yookaan komentii gartee isin barreessitaniitu arraan tana ol bahee na dubbisiise anillee dubbatu hin barbaanne rakkoon gartee aanee mudatee rakkoo baay'ee takka jabduudha akkasuma immoo arafee tuubii fi akkasuma gadaanilleen garuu gadaan kunilleen numa jira. Kanarraa ammoo gartee rakkuma gartee aanee sanii fi isaanillee gartee gadaanillee badee akkasuma immoo feeruzaa ni beektanii akkasuma arafeelleen abbaa manaa feeruzaati. Kanumaan gaa isaanilleen achumaan wooma gartee aanee kanaa jechuudha badanii waa hedduu keessa turanii kanarraa ammoo nutillee gartee wal bira dhufne waan gartee inni irra ga'e kanallee dubbatuu hin dandeenye. Ammoo inshallah yoo rabbiin jee gaa arafee fi gartee feeruzaallee numa jiranii garuu bakkeen nuuf isaan jirru walirraa waan baay'ee takka fagoo taateef yoo rabbiin jee inshallah isaanillee bira dhaqeetiin yoo guyyaa tokko naaf mijaa'e waan isaan keessa jiranillee isiniif hima jeetiin abdii qaba.
garuu immoo isaanillee gartee ani waan gartee isin komantii yara gartee barreessanii na gaggaafatu turtanii dawwalee fi jechuudha waan akkanaa gartee gaanni beeytanii walumaanuu jechuudha rakkoon tun kan nurra geessitaa waan gartee jennu dhabnee isaanis san keessa turanii anilleen waan inni keessa ture ni beeytanii ammoo wanniin gartee amma gama keessan gaa ta gartee arafeetii fi gartee tafeeruza akkasuma gadaatuuf illee itti deebina amma dhaamsiniin an gartee irraa dubbatuuf gama keessan dhufe jabduun gartee tan gartee namallee usisiifne tan gartee wallaahi baay'ee takka nuti illee nu sodaachiftee jechuudha bakka yaaddoo keessan gochitee taane waan jennus dhabne waan asiinoo aanee maaltu isa mudate gaa gaafiidha gaafii isin na gaafattan isiniif deebisuudha gaafii gartee wanni aanee mudate rakkoo jabduudha garuu numa jira bakka jiru raagaa mana hidhaa keessa jira mana hidhaa san keessatti gaa namni jawwaalallee namarraa fuudhanii achi keessaa gabbaa'uun isa gaa hin danda'amu kanarraa gaa innilleen garuu gaafa gartee mana hidhaan seenii dura nuuf dawwalu ture akkasitti gaa eegas booda isallee wal quba hin qabnu bakki hin jirre tunilleen gaa waan gartee biyya namaa taateef Rabbummaan haa baasu Oromootiyaa du'aayii godhaafin isiniin jaa aaneen rakkoo kanaatu isa mudatee rabbiin gartee hidhaatan keessaa haa baasu du'aayii godhaafi du'aan jajjabeessaa bakka jirtanii du'aayiidhaan bira dhaabbadhaan isin Oromootiyaa wallaahi duraan illee gaafa gartee inni rakkoo sun keessa ture akkasitti illee gartee dheeyinee ilaaluun hin danda'amne egaa namni kun eega namaa harka seene biyya teenya keessa hin jiru waan biyya namaa jiruuf kanarraa egaa namni tokko yoonni fi gartee rakkoon akkasii isa mudatte waan fi gartee sababa namaatiin akkasitti illee gartee hidhamuu danda'a ati waan akkanaatti dalaydee yaanii aanee gartee namni keenya isti walitti yaanna sababa saniitiin illee namni isa kana dhiisisuu illee ni danda'a kanarraa immoo garuu namuma gartee biyya tanaatu sababa sanii isallee gartee jechuudha waan akkanaati yaanii gaa maqaa inni qabne isarra kaanii isallee gartee dhiisisuu ni danda'anii kanarraa gaa waan hundaafuu gartee waan gartee aanee gartee isa gartee hidhaa galchee inshaallah kanarraa immoo rakkoon isaa rakkoo jabduu taatee rakkoo gartee namni tokkollee gartee furuu hin dandeenye kanarraa gartee wanni waan biraa waan goonu dhabnee wallaahi wabillaahi baay'ee takka bakka du'aamaa bakka rabbiin haa baasu jennee du'aayii godhuufitti jirraa Oromoo teenya bakka jirtanii du'aayii godhaa fi isisanillee rabbiin gartee haa baasu isiniin jaa Oromootiyyaa itti aansuudhaan wallahi namni gartee biyya tana keessatti keessaafummaa namni gartee jechuudha lubbuu fi of sodaatee jira jechuudha maaliif biyya namaa tana keessatti gaafanii fi gartee osoo deemtuu si qabanii jawwaala keessaa fudhanii jawwaala kee kana keessa gartee si fattashan ati maali wanni ati itti jirtu yaanii sababa kanaatiin jechuudha waan biraa keessa gartee maaliif gaa namni kun kaameeraa waraabdee jechuudha ati maali katti jettu yaanii namni kun nama gartee hiisisuu illee ni danda'a. Ammoo gaa namni gartee aanee kana hunda naqee waan kana hunda irraan ga'ee awwalan garuu gaa namuma gartee isaan gartee duraan saayiba ture nama gartee Oromoo namuma gartee duraan wal beekanii isa kana qabsiise sababa gartee inni kun gartee jechuudha waan kana akkanaa jee isa kana qabsiise akkasiin aaneen hidhaa seenee isin Oromootiyaa. Gaafa gartee gaa mana gartee hidhaa guddatti dhiyaatu maaliif gaa jawwaala sirraa fuudhamaa waa takkaan ol seenuu hin jiru achi dura akkanaa Oromootiyyaa jee du'aa hinaaf godhaa jee iyyatuu ture eegas booda iyyatuu illee hin dandeenye namuma keenyaatu waliisisaa itti aansee gaa namni gartee gaafaniifis gartee ni yaate akkasiin goone hin qabu ilmi namaa kanarraa wallaahi Oromoo teenya bakka jirtanii du'aa godhaadha an har'a dhaamsiniin gartee jechuudha qabadee dhufee kana fakkaata inshaallah gartee hanga gartee walitti deebinutti warreen gartee komentii teessan yaada gartee isin kaaftan as keessatti isin deebisee jettiin abdii qaba ammoo kanneen gartee arraan tana viidiyoo tana keessatti gartee isin hin deebisinillee inshaallah yoo rabbiin jee takka takkaan deebi'ee isiniif hima jettiin abdii qaba wallaahi maaliif komentii teenya nun deebifne namni kun egaa waan gartee anillee sababa yuutuubni kiyyalleen gartee nu duraabateef amma gaa asuma deebiitiin kanuma gartee ummoinaan kanarratti yaadan qabuu isiniif ibsaa jeetiin gama keessan dhufe
Kana ragamo warreen gartee komentii tanallee eeguman gartee argeen jechuudha tureen kan argee maaliif egaa arran tana waanin an duraan keessa turellee isiniif himee ture arrammoo kanarraa immoo gartee ta'aneetii fi tafeerusaa tuub akkasuma ammas gadaa akkasuma arafee fi gadaa feerusaan ni jiranii walirraa fagoo jirra inshaallah yoo rabbiin haala naa mijeesse bira dhaqee isaan kan hunda isiniif fidaa jeetiin abdii qabaa waan isaan keessa jiran rakkoorra jiraatanii balloorra jiraatanii abboon fedheewu waan isaan kana uummata gartee Oromoo bal'aa kanarraa isaan hambisee isiniif fidaan isiniif Oromootiyaa yoo gartee nuuf fida kan jettan taatellee akkasuma gadaallee isiniif fidaan isiniif Oromootiyaa. Arragaa kanin qabadee dhufee kana fakkaataa inshaallah hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.